Yaarraa yaa Waaqayyo sagalee kee an dubbadhu kana waan nu eebbiftuuf si haa galatu. Saba kee kana duukaa waan jirtuuf eebbifami. Na wajjiniinis waan jirtuuf si haa galatu. Ulfinni ammaa kaasee bara baraatti siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Noora. Sagalee Waaqayyoo keessaatii Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1:34 gidduu kan jiruun dubbadha. Bu'aan fannoon Kiristoos nuuf qabu maali kan jedhuun dubbadha. Waa'ee fannootuun dubbatiin dura waa'ee jireenyaaf waa'ee du'aa xiqqoo ishee ilaaluu dura jiraata. Jireenya keenya keessatti kiristiyaanummaa keessatti du'aa ka'uun handhuura kiristiyaanummaati. Du'aa ka'uun hin jiru yoo ta'e wangeelli hin jiru. Akkuma bartoonni sun jedhan osoo dhuguma Yesuus Kiristoos hin kaane ta'e inni as hin jiru akkuma ergamoonni jedhan jechi akkasii sun hin dubbatamnetu ta'e asitti walitti qabamuun keenya irraa homaayyuu hiika hin qabu ture. Fanni suni aadaa warra Roomaati. Warri Roomaa nama yakka qabu fannisu. Kanaaf Yesuus Kiristoos namni yakka hin qabne sun bara bulchiinsa mootummaa Roomaatti dhufeetu sanyii namaatiif jedhee dhufee du'e. When Yesuus Kiristoos nama baay'eef hin galu. Sababiin isaa Waaqayyootu nama ta'ee du'e waan ta'eef. Waaqayyo nama ta'ee du'uunsaa namaan fudhatamu. Namoonni baay'een sababii kiristaanonni lallaba akkasii lallabaniif Yesuusitti baay'ee aaru. Lallabdoota kiristaanaattis baay'ee aaru. Yesuus gad of deebisee maaramiirraa dhalachuu isaati kaasee guyyaa raajiin dubbatame kaasee seenaan biyya lafaa irratti dabarse hundumti isaa kan bitaa nama galuudha. Namni kam fudhachuudhaaf sammuu isaa qophaa'aa kan hin taane namni Waaqayyo gargaaree Waaqayyo qalbii isaa banee ala waa'ee Yesuus Kiristoos arrallee amanuu yoo ta'e waa'ee du'aa ka'uu haasa'uun hin ulfaata. Waldaa keessatti yoo ta'e qofa namaa gala. Hundaaf iyyuu ifa miti. Kanaaf Yesuus Kiristoos du'eera, du'aas ka'eera. Jireenyi maal akka ta'e jireenyi kennaa Waaqayyooti. Jireenyi kun foon lubbuus afuras qaba. Waaqayyootu jireenya kenna. Yesuus Kiristoos kana ibsu fedhe akkas jedhe. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuu caalaa jaalala guddaa agarsiisuu hin danda'u. Jireenya isaa yoo kenneen malee hiikaa jireenyaa itti barsiisuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos nuuf jireenya isaa nuu kenneetu jireenyi maal akka ta'e nu barsiise. Namoonni gaaffii jireenyaa qaban itti aansee gaaffii isaan qaban waa'ee du'aati. Du'i maaliif gidduu keenyatti argama? Namni maaliif du'a kan jedhu gaaffii angaarraa deebiin arganne. Kun gaaffii hayyoonniif beektonni gaafataniif waldaa keessatti lallaba jiruun faallaadha. Wanti nu waldaa keessatti haasofnuuf alatti haasa'amu wanti addanatti haasa'amu kun namoota hedduu biraatti akka gowwummaatti lakkaa'ama. Sababiin isaa namoonni waa'ee du'aa kan yaadan namni sababii dhukkubsatuuf, sababii dulloomeef, sababii dadhabeef du'a jedhanii warri yaadan jiru. Nun immoo namni sababii cubbuutti dhufeef du'a inni barsiifna. Kanaaf ilaalcha addunyaa keessa jiruuf ilaalchi waldaa keessa jiru dhimma kanaan garaagarummaa hedduu jira jechuudha. Namni waan dulloomeef, waan dadhabeef, waan dhukkubsateef du'a miti akka nuun amannutti. Namni kan inni dulloomu, kan inni dadhabu, kan inni du'u sababii cubbuun jireenya isaatti galeef waggaa 70 yookaan 80 jiraate achi immoo deema. Kufaatii sanatu jireenya isaa irratti moo'icha qaba. Isatu yeroo isaa gabaabse ennetu yaadne jechuudha. Ammayyuu namni baay'een gaaffii du'i maali kan jedhu barbaadaa jiru namoonni baay'een. Nuun sagalee Waaqayyoo irraa dursinee du'iif jireenyi maal akka ta'e deebisaa arganneerra. Sagalee Waaqayyoo namni du'a fooniitiin hafuuraaf lubbuun isaa akka gargar ba'u nutti himeera. Biyya lafaa keessatti garuu namoonni akkasitti miti kan yaadan. Namni yeroo du'u guutummaan isaa akka barbadaa'u, akka golgolaa'u, namni duunaan lamu akka hin jiraanne jireenyi du'a booda jirama kan jedhamu kan hin yaadamne darbee qaroomina warra Gibsi keetti warra Egyptian civilization keetti life after death waan jedhamu qaroomina Gibsi kee jira. Qaroomitti addunyaa kana kee darbee tokkotti mul'ata. Inni iyyuu waan qabatamaadha miti. Sadarkaa afoolaatti sadarkaa dubbiitti kan ta'e du'i du'aa ka'eef isatti waan amanneef yoo duune iyyuu du'a booda jireenya qabna. Kana inni amannaa jechuudha. Kanaaf addunyaan lallaba keenya kanaa hin rakkatti ammayyuu. Akkuma kana kiristaanonni baay'ee xophee ta'an
sagalee waaqayyoo bilcheessanii saaganii isaanii galuu didee hin rakkatu. Waa'een Yesuus Kiristoos kun waldaa keessatti guyyaa dhalatee jalqabee hanga har'aa rakkoo hin hiikamne ta'e itti fufe. Gara fuulduraatti akka itti fufa. Inni iyyuu waa'ee isaa maal jedhe dubbate? Waa'ee kootiif yeroo hundumaa nagaan hin bu'a, gooliin hin bu'a jedhe Yesuus Kiristoos. Kanaaf waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo lallabamu nama hundumaatti tolee namni hundumaa haalleluuyaa jedhee lafarra gangalatee xarbeessaa cabsee utaalee iyyee foorcee gala miti. Gaafa inni bitaa namatti galus jira haalleluuyaa. Kanumaaf ugaa Yesuus Kiristoos ulfina argatu. Namichi Augustiin jedhamu tokko jedhe yoo waaqayyoon silaa sirriitti beekanii waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Yesuus Kiristoos sirriitti hubatamnaan sirriitti beekamnaan karaa inni bahu karaa inni galu akka isaa namaa galeennaan silaayyuu waaqa ta'uun isaa hin ulfaata. Yookaan namicha ollaa keenyaa namicha barate namicha cimaa biyya keenyaa tokko ta'a malee Yesuus isa waaqa ta'u sana ta'uu hin danda'u. Kanaaf waan Yesuus Kiristoos yeroo arra dubbannu nuun baay'ee nutti toluun nurra jiraata jechuudha. Kakuu moofaa keessatti wanti haasa'amaa ture tokko jira. Kakuu moofaa keessatti raajonni gara fuulduraatti nagaaniif gammachuun akka ta'u biyya lafaarratti akka dhufu ibsaa turan. Akka isaan itti dubbatan keessumaa Isaayyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti biqilaa miidhagaa ulfinna qabeessi kan nagaa fidu akka dhufu himaa turan. Wanti guddaa nama dinqu kakuu moofaa keessatti namoonni gurguddoof jajjaboo ta'an fakkeenya Yesuus Kiristoos dhufaatii isaa kanatti dhufee jireenya kennuu isaa nagaa kennuu isaa kanatti fakkeeffamuu isaaniiti. Abrahaam fa'aa fakkaatti Yesuus Kiristoos ta'ee dhiyaachuu isaati. Yoosef fa'aa topoloojii jedhama. Waan akka Yoosefaa kun akkatti Yesuus Kiristoos dhufee nama baasu ta'ee argamuu isaa. Abrahaam mucaa godhatee mucaansaa aarsaa ta'uudhaan fakkeenya Yesuus Kiristoos itti dhufee aarsaa ta'u ta'ee dhiyaachuun isaa wantoonni kakuu moofaa keessatti raawwataman hoolaan fa'aa aarsaa ta'uun reettiin aarsaa ta'uun luboonni aarsaa dhiyeessuun waan guddaa nama dinqu waaqayyoo waan gaddeebi'aa waan dadhabaatti fayyadamee wanti ulfina qabeessi fuulduratti dhufuuf akka jiru wanti baay'ee cimaa ta'e wanti baay'ee namatti tolu akka dhufuuf jiru ibse. Yohaannis waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo ibse akkas jedhe ati Yesuusidhaan nutti himi jedha Yohaannisiin. Waan biraatti hin dubbanne akkas jedhe anarra kan caalutu dhufa. An kophee isaa hiikuu hin danda'u. Ani bishaan isitti naqaa. Inni garuu abiddaaf hafuuraan isin cuubaa jedhe. Waaqayyo akka nuun Yesuusin hubannuuf qalbii keenya hunduma keenyaaf haa bannu. Inni na caalu inni dhufa na teellaadhaan inni dhufa jedhe. Kakuu haaraa keessattis Yesuus Kiristoos addaam isa haaraatti fakkeeffamee nutti himameera. Isa jireenya kennu ta'uunsaa. Isa du'ee du'aa ka'ee jireenya kennu ta'uunsaa Phaawulos kana kakuu haaraa keessatti bal'inaan barsiiseera. Egaa nuyi duuti bu'aa keenya akka ta'e beenna. Karaa nuun ittiin gara jireenyaatti dabarru ta'uusaa beenna. Kanaaf nuun yaaddoo du'aatti bilisaama. Sodaachisa du'aarraa furamneerraa jedha abbaan ergaa biroota. Nuuni amma sodaachisa sana hin qabnu jedha. Biyya lafaa keessatti namni yeroo du'u namoonni akkasittiin iddoo garaa garaatti jedhan jiru. Namni gaafa du'u warri kaan namni gaarii hojjetee yeroo du'u lubbuun isaa nama biraatti darbeetu nama ta'a. Namni waan gadhee hojjetee du'e immoo hantuuta fa'aa ta'a. Hadurree fa'aa ta'a. Hadurree fa'aa hantuuta fa'aa ta'ee jiraata malee namni gara biraan ta'udha. Nuuni garuu hantuuta sin taanu, hadurree sin taanu, nama kan biraa sin taanu numa taaneetu Yesuusitti waan amanneef du'aa kaanee jiraanna. Wanni biyyi lafaa jedhu falaasamni lafarraa haasa'amuuf nu waldaa keessa haasofnu akka ba'aaf lixaati. Nuyi saba eebbifame, saba jaallatame, saba waan biyyi lafaa hubachuu dadhabe hubate. Kanaaf Phaawulos waa'ee qarooma Giriikiin yeroo akka inni ignoraansii ta'e yeroo waa'ee qarooma Giriikiin dubbatu akkasidha. Nuun waan biyya lafaa dhiifne waan bantii waaqa keessaayyuu bira geenye barreerra. Isaan ganaasitti waa'ee bootomii, waa'ee maalootti jiranii nu waa'ee kanaa miti kan nu dhibaa jiru. Namoota hafuuraa taaneerraa amma dhimmi keenya nu waan bantii waaqa keessa jiruyyuu hubanneerra. Nu addana hin jirru. Yoo sana waldaa keessatti qaroominni Giriik akka malee waan flourishdi ta'eef waa'een du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosis waldaa ishee jalqabaa keessatti mormii guddaa ture. Keessumaa saduqoota biratti hin danda'amu. Waa'een du'aa ka'uu dubbachuun akka barsiisa keessummaatti akka nama barsiisa sobaa barsiisetti ilaalama. Yesuus du'aa ka'e jechuun
amantoota warra jalqabaa gidduutti namni waan akkasii barsiisu barumsa sobaa barsiisaa jedhanii fudhatu. Kanaaf Phaawulosiin akka malee kan ari'aniif namichi kun barumsa gurra keenyatti keessummaa ta'ee barsiisa. Waa'ee du'aa ka'uu haasa'a. Inni immoo akkasittiin jedhe. Eeyyee Yesuus Kiristoosin ajjeefamtanii turanii du'aa ka'e. Phexrosis gaafa jalqaba lallabasaa lallabu akkas jedhe. Yesuus Kiristoos namicha isa isin ajjeeftan isa Waaqayyo kaakilee keenyaaf abaabilee keenyaaf abdachiise sana Waaqayyo du'aa kaase. Isuma isinitti lallabna jedhan. Amma isaan lamaffaa waa'ee namicha kanaa hin lallabina. Waa'ee du'aa ka'uu isaatiin dubbatina jedhanii wangeela Maatewos yeroo dubbiftan birrii kennee mootummaan Roomaa akka inni dhimmi kun dhokatuuf. Birrii kennee bartoota isaatu hate jedha jedhee ammanni siyaasa hojjetutti bartoonni garuu akkas jedhan nuun garuu waan dhageenyeef waan agarre himuu dhiisuu hin dandeenyu. Yesuus du'aa ka'eera jedhan. Lallabni waldaa inni guddaan kakuu haaraa keessatti lallabamu waa'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos. Abbaa barbaadeef agaluu abbaa barbaadeef dhiisu Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Yesuus du'aa ka'eera. Phaawulos dhimma kana akka baay'ee nu galutti nuuni Yesuus Kiristoos wajjin duune isaa wajjin awwaalamnee isaa wajjin du'aa kaane. Herrega namatti tolu. Gaafa Yesuus Kiristoos du'e ani achi hin jiru. Ani garuu warra fayyaadha. Akaakayyuun koo boriftaan gaafa Yesuus du'e hin jiran garuu Yesuutti yoo amanan hin fayyu. Akaakilee keessantu fayya. Nuun gaafa sana achi hin jirru. Guyyaa Yesuus reebame sana achi hin jirru. Guyyaan dhimma keenya baate sana achi hin jirru. Herrega guddaa hojjete Waaqayyo. Dhimmi Yesuus Kiristoos yoo xinnaate waa'een du'aa ka'uu waggaa 2000 ol lallabameera. Lallaba dhaabbataa ta'e waldaa keessatti gootota gurguddaadhaan, hojjettoota wangeelaa ciccimoodhaan, luboota gurguddoodhaan, iskoolaarota wangeelaa baay'eedhaan dubbatamaa kitaabatti barreeffamaa dhufeera. Namoonni kana balleessuudhaaf Yesuus du'aan kaane inni nama qofaadha. Inni fuudheera. Inni waaqa miti jechuudhaan kana faallesuuf taatu Waaqayyo garuu namoota baay'ee cimoo ta'an itti fayyadameen tuune warra isaaf amanaman warra hafuura qulqulluudhaan tuqaman itti fayyadamuudhaan addunyaan kun akka ishee waa'ee du'aa ka'uu amanuu dandeessu godheera. Hafuurri Waaqayyoo hunduma keenya haa tuqu. Yoo hafuurri Waaqayyoo nu tuqe, yeroo hafuurri Waaqayyoo nu dammasse dhugumatti kiristaanummaan namatti minyaa. Namni yeroo waa'ee du'aa ka'uu amanu, waa'een du'aa ka'uu sirriitti isaa galu kiristaanummaa isaa isatti minyaa. Barsiisni du'aa ka'uu kun waa'ee uumamaa wajjin wal qabachuutu irra jiraata. Waa'ee kufaatii isa guddichaa, waa'ee fayyina Yesuus Kiristoos argamsiisee, waa'ee tokkummaa dhagnaaf lubbuu irratti jiraachuu qaba. Nuti du'i akka jiru qofatu hin taane, du'i akka moo'ames barreerra. Sababiin isaa wanti hundumti nu waan golgolaa'eef, uumamni hundi nu waan badeef, sababii cubbuu namicha tokko sanaaf, biyyi lafaa waan badeef, waan manca'eef, amma immoo sababii namicha tokkicha sanaaf, biyyi lafaa hundumti nu namichatti amane waan mijateef, nu waan hundumti nu karaa Yesuus amma akka moo'icha qabu amanna. Moo'ichi akka jiru du'a irratti, salphina irratti, cubbuu irratti akka moo'ichi jiru amanna. Kanaaf Phaawulos Roomee boqonnaa 7 yeroo laaltan iyya tokko iyya. Ana nama gara namaa foon isa gara du'aatti geessu kan harkaa eenyutu na baasa jedhee iyya. Utuman turiin immoo hin galateeffata. Ayyaana Waaqayyootu harkaa na baasa jedha. Iyyee kee galateeffata. Eenyutu harkaa na baasa naan nama gara namaa foon isa gara du'aatti na geessu kan harkaa eenyuun na baasa. Yeroo ergaa isaa Roomee boqonnaa 7 fituuf fedhu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin immoo harkaa na baasa. Du'a isa namatti faradame, du'a isa nama joonjessu, du'a isa nama naasisu kana, du'a isa nama sodaachisu, qaama fayyaa jeequ kana, du'a isa to'annaa namaa jalaa ba'e kana, nuun sababii Yesuus Kiristoosiif akka waan inni hiika hin qabneetti ilaalleerra. Yesuus Kiristoos waan bakkeedhaan mul'atu keessatti qofa nu hirmaate miti. Mucaa ta'e qofa nu dhalate miti. Hin barsiise qofa miti. Illeenjise qofa miti. Dadhabbii boo'ichaan dhiphinaan qofa miti kan inni dhimma keenya hojjete. Yesuus dhimma keenyaaf hin dhiphate, hin du'e, hin awwaalame, du'aa ka'e. Kana hundumaatiin nu keessatti jijjiirama fide. Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti haaromsa guddaa fide. Sagalee Waaqayyoo akkasidha. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 akkasumas 17 akkuma cubbuun karaa du'aa mo'e ayyaannis karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara jireenya bara baraatti nu geessuudhaaf qajeelummaatti immoo nuyi warri amannuuf immoo akka lakkaa'amuuf caafameera. Nuyi Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin du'aa kaasetti in amanna. Yesuus irra darba keenyaaf du'atti darfame kenname qajeelummaan akka argamuuf du'aa kaafameera. Roomeen 5:12 Roomeen 5:17 abdii guddaa tokko nu kenna. Yesuus Kiristoos
du'ee du'aa ka'uu isaatiin nuun qajeelummaa arganne. Nuni tuwaan balleessii yakkine kaleessas yakkamaa taane. Gaafa Addaam biqiltuu sana nyaates nuun biran jirru. Nuun achi hin jirru gaafa sanas. Gaafa isaan balleessanis gaafa isaan mareetanii waa godhanis achi hin jirru nuun. Keessaa hin qabnu. Waan isaan haasaanii balleessan kee hin qabnu. Kan yakke Addaamii fe'e waan. Kan cubbamoota ta'e hunda keenya. Sababii sanyii tokko irraa dhalanneef idda sanarraa nutti darbe. Gaafa Yesuus Kiristoos fuula Philaaxoos dhaabates nuun achi hin jirru. Yesuus iddoo keenya dhaabate. Waaqayyo Yesuusin waan ilaaleef nuunis nu arge. Lachuusaayyuu Waaqayyo akkasumatti nurra dabarse. Isa namichi inni dadhabaan sun nutti fides nu dhiise Waaqayyo. Isa Addaam inni haaraan inni nama ta'e sun nu kenne immoo utuun sassatin, utuu waakkatin, dognatuun ta'in, utuu nutti hin qorqorin fayyina nuu laate. Hin balleessitu, ijoollee kanatti hin laaddu, jara kanaaf hin kennu hin jenne. Utuu waan tokko hin mararsifatin. Yohannis boqonnaa 3:16 akkas jedhe Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallateetu tokkicha ilma isaa kenneefidha. Biyyi lafaa numatu biyya lafaa ture. Biyya lafaa jechuun Itoophiyaa, Ameerikaa, Awurooppaa jechuun miti. Anumaaf isintu biyya lafaa ture. Jireenya keenyatu biyya lafaati. Biyya lafaa kana qulqulleesse Waaqayyo. Literaaliin isa biyya lafaa inni kan biraanis biyya lafaa jedhamuu danda'a. Nuyyuu biyya lafaa turre. Jireenya Waaqayyoo hin qabne, jireenya Waaqayyoon hin gammachiifne, Waaqayyoo keessa hin jiraanne, jireenya ulfina hin baanne, jireenya nagaa hin qabne, jireenya moo'icha hin qabne, jireenya cubbuudhaan moome sanatti dhiiga isaa itti dabaleetu nu qulqulleesse. Dhuguma yoo amanuun nama rakkisu, amanuun baay'ee nama rakkisa. Wa'een du'aa ka'uu cubbamootaaf gaarii dha jedhee namana. Boquu isaanii tolchedha. Cubbamaan yeroo wa'ee du'aa ka'uu dhaga'u boquunsaa gaashaan ol jedha waldaa keessaa. Sirraa ka'eera. Sii kaffalameera. Sirraa fuudhameera. Yeroo lallaba akkasii lallabamu misiraachoon akkasii namni lapheessaa hin gammada. Waaqayyo akkatti madaa kana suphee isinii galee. Akka inni itti namoota kana fayyise isinii galee Waaqayyo. Baay'ee nama dhiba. Waaqayyo lubbuun uumama waan uffateef Lewwota boqonnaa 17:11 irratti lubbuun uumama foon uffatee dhiiga keessa waan jiruuf fureen kan ta'es dhiiga waan ta'eef inni furee lubbuu keessanii akka ta'uuf ani Waaqayyo isiniif kenneera jedhe. Waaqayyo dhiigatti murteesse. Yoo dhiige malee cubbuu dhiisuun hin jiru jedhetu Waaqayyo Israa'eliif furee isaaniitiif cubbuu isaaniitiif dhiiguun akka irra jiraatu dhiigi dhangala'uun akka irra jiraatu ijoollee Israa'elitti hime Waaqayyo. Horiin aarsaadhaaf dhiyaatu akka qabu itti hime Waaqayyo kan mudaa hin qabne. Wanti mudaa hin qabne akka dhiyaachuu qabu. Namni aarsaa dhiyeessu harka isaa horii isaa irra kaa'ee dhiyeeffamu sana irra kaa'ee cubbuu namaatti dabarsu jedhe. Dibichi mudaa hin qabne dhufee tullumni harka irra kaa'a. Cubbuun namaatti darba. Hoolaa mudaa hin qabne fidaniitu harka irra kaa'u. Cubbuun namaatti darba. Re'ettii mudaa hin qabne fidaniitu luboonni harka irra kaa'u. Luboota kakuu haaraaf iyyuu hojiin hin salphate. Silaa biizii ta'u tokko durii ta'e. Kees gaaddoon fa'aa, kees keenyi fa'aa silaa yoona kees xibbabuun fa'aa. Dhimma keenya hundumaaf harka irra kaa'u turan. Isaaniif hojii jalbise Waaqayyo. Iyyesuus akka luboota sanaa mana qulqullummaatti hin deddeebine. Isaan waggaa eeggatanii deddeebi'u aarsaa dhiyeessuudhaaf. Dadhaboodha immoodha. Humna hin qaban immoodha. Kan isaanii aarsaa dhiyeeffatu. Kan jabbiis, kan reettiis, kan hoolaas, kan ijoollee Aroonis walumatti qabeetu al tokko fiixaan baase. Inni yinem ani goosaa, ani leencaa, amman isinirraa kaffalaa, anatu isinirraa baasaa. Hee echaan dhufneem hoolaa ta'ee suuteree reebamaa dhufe gatii baasee sokke. Hiiseero. Haleluuyaa. Ana kan isin bilisoomsu. Ana kan gatii keessan baasu. Namni natti namane yoo jiraate biyyoon ishee nyaachisa. Na duukaa bu'i tokkoon keen jenne. Jaalalaan karaan isa kanaaf isa kanatu jira jedhee akka hoolaatti. Inni hin iyyineedha. Karaa keessa inni waccine hin caraanneedha miti. Akka hoolaatti golgootatti ol bahee dhaqee ba'aa baateetu ba'aa nama hundumaa baatee lafa kaa'ee sokke. Waan tokko moo lafatti nan bifne cubbuu keenya. Cubbuu seeraan jiru yakkaan jiru hundumaa fannoo irra kaa'etu akka namni isa goosaa duwwaa ta'u godhe. Kan akka Yesuus eewu jira. Yesuus kanaaf Mahammadiin caala jenna. Kanaaf ergamoota caala jenna. Kanaaf Iyyaasuu caala jenna. Kanaaf Musee caala jenna.
Kanaaf abbootaa amantii caalaa jenna. Iyyesuusitti kan qixxaatu hin jiru. Namni sangitu hin jiru. Horiyya kan qabne kun jireenya isaa namaaf kenne. Macaafni qulqulluun kana garuu akka nu hubannuuf Waaqayyo akka barreeffamu godhe. Seera isa duraa sana hin jijjiire Waaqayyo. Yesuusin aarsicha ofiisaatii cubbuu balleessuu akka hin dandeenye hime Waaqayyo. Dhiigi korommiif re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu uummatuma akka hin dandeenye hime. Horiin qalanii aarsaa dhiyeessuu qofaadhaan Waaqayyoon quubsuu akka hin dandeenye. Garuu fakkeenya aarsaa Yesuus Kiristoos akka ta'e. Hoolaan yakka hin qabne sun Yesuusin akka ta'e. Yohaannis akka jedhe ilaa kunnoo hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu. Cubbuu keenya duwwaa immoo miti cubbuu addunyaarraa kan fuudhu. Oromoorraas kan cubbuu fuudhu. Amaararraas kan fuudhu. Tigreerraas kan fuudhu. Ameerikaarraas kan fuudhu. Arabarraas kan fuudhu. Isa gosa baay'ee kee dhalate irraas kan fuudhu. Isa gosa xiqqoo kee dhalate irraas kan fuudhu. Ijoollee warra abbaa lafaarraas kan fuudhu. Ijoollee warra garbootaarraas kan fuudhu. Dhiigni isaa nama hundumaa walqixa kan bilisoomsu Yesuus keessan qofaadha. Inni isin jaallattanii waaqessitanii Yesuus kun lallabamuutu irra jiraata. Waldaa keessatti dura fudhachuutu irra jiraata. Aangoo argachuutu irra jiraata. Afaan keessan irraa himamuutu irra jiraata. Faarfannaa keessan ta'utu irra jiraata. Lallaba keessan ta'utu irra jiraata. Inni ulfina keessan ta'utu irra jiraata. Sodaa malee isaaf jiraachuus irra jiraata. Inni sodaa du'aa isin irraa kaaseera. Isinis isaaf jiraadha. Waaqayyo fannoo irratti waan lama godhe. Tokko Waaqayyo fannoo irratti kan inni godhe bu'aan isaa waan lama. Tokkoffaan nuun fannoo irratti akka nu hin argamne nu godhe. Nu ilaaluun barbaanne Waaqayyo fannoo irratti. Nu dhosse. Addaamummaa samuufaa sana raawwatee terminate godhe. Akka inni lamaffaa hin jiraanne sanyiin isaa akka ittiin fufne. Sanyiin ni moofaan sun mootummaa isaa keessatti akka ittiin fufne. Fannoo irratti raawwachiise. Foolii qaba waan ta'eef. Cincaa waan ta'eef. Samaadha waan ta'eef. Ciiggaamaadha waan ta'eef. Ulfina qabu waan ta'eef. Waaqayyootti hin tolu waan ta'eef. Hin simatu waan ta'eef. Fannoo irratti eenyummaa isa gadhee keessana akka inni lamuu hin jiraanne godhe. Terminated. Lamuu hin jiraatu jedhe Waaqayyo. Hin dhosse achitti. Akka inni hin argamne godhe. Nu ajjeese jechuudha. Hin duune jechuudha. Namni du'e immoo nama rakkisu. Namni du'e namni Waaqayyoof du'e waldaas hin rakkisu. Ofiisaas hin rakkisu. Waaqayyoonis hin rakkisu. Baay'een keenya kan of rakkifnuufi kan mana Waaqayyoo keessattis warra rakkifnuufi gartokkoon keenya nagaadha. Gartokkee keenyatu fayyaadha. Lafa inni fayyaan suni yeroo itti bu'an hin dammaqa. Dhugumaa yoo duune isaa wajjin namni du'e hin kaa'e namni du'e nama hin rabsu. Namni du'e nama hin lolu. Namni dhibamsiifame hawaan godha. Namni dhibamsiifame iyya. Namni dhuguma cubbuutti hin qade namni nama du'ees Yesuusin. Eenyummaa isaa hin mul'atu. Nuni baay'een keenya eenyummaa keenya nu rakkisa. Amala keenya amala kooti. Amala kooti an kun si dhiisuu hin danda'uun qatiisi kute malee. Eenyummaa hin awwaalamne kaafannee jechuudha. Luuseer kan akkas jedhe eeyyee Waaqayyoo an cubbamaa fayyeedha. Yal tokko yeroon Waaqayyoo Waaqayyoo dhaabaddu an dhibba kee dhibba qulqulluudha dhibba kee dhibba qajeelaadha. Yeroon as deebi'u qofaa koo ta'u garuu ani cubbamaadha. Namichi inni cubbamaa sun yoo fedha isaa ta'e deebisee of balleessuu danda'a. Akka nama markaba galaanarra oofuuti xinnoon ishee urattee naan gadi litti jedhe. Karaa laannee fitu nutu. Eenyummaa keenyaaf karaa laannee akka inni mul'atu gooneetu jireenya keenyatti guyyaa guyyaatti dadhabna. Guyyaa guyyaatti nama kan biraa taana. Akka nama hafuurri tuqee akka nama du'aa ka'uudhaan tuqamee hin taanu yeroo baay'ee. Nurraa badaa. Torbeedhuma waldaa dhufnu nutti tola Waaqayyo. Torbee tajaajila qabnu nutti tola hin qophoofna. Torbee faarfannaa qabnu hin soomna hin saganna. Namatti hamaan dubbannu bilbilaanuu namatti teekstii namatti hin dubbannu. Iddoo aarsaa dhufna waan ta'eef. Guyyaa biraan garuu kan keenya kan isaa miti. Kan isaa miti.
waaqeffannaan yookaan du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos dhanna keenya keessaa wanta inni hin tuqne maaltu jira? Jireenya keenya kan inni hin ammanne inklusiif kan inni godhu maaltu jira? Phaawulos Roomee boqonnaa 2 akkas jedhe, an isinin kadhadhaa araara Waaqayyoof jedhee isin kadhadhaan. Baradhaa hin jenne, baradhaa jedhee isin kadhadhaa hin jenne. Hojiitti cimaa hin jenne Phaawulos. Kadhannaatti cimaa, tajaajila keessanitti cimaa, raajuu keessanitti cimaa, faarfannaa keessanitti cimaa, garee waldaa keessanitti cimaa hin jenne. Aarsaa godhaa namummaa keessan. Wanti aarsaa hin cimaa akka lallabuu kana miti. Anattuu itti cimaa. Hin cimaa miti wayin aarsaa hin cimaa. Hin cimaa aarsaan gubanii dhiyeessuun hin cimaa joo. Meera keessan lapheerra kaadhaa. Hafuura abbaa koo na gargaari jedhaa. Aarsaa godhaa jireenya keessan. Akka Yesuus Kiristoos aarsaa nuu ta'e. Nuyi jireenya keenya aarsaa gochuu qabna. Inni lammaffaan fannoon bakka jireenyi inni haaraan nuu kennameedha. Bu'aansa. Bakka nuun itti jireenya haaraa fudhanne. Bakka nuun itti Waaqayyoo irraa dhalanne. Bakka nuun itti miseensa mootummaa Waaqayyoo taane. Bakka nuun itti jenereetir taane. Foolii haaraa uummanne. Waaqayyootti toluutti kaane. Bakka itti Waaqayyoo tajaajila keenyatti gammaduutti ka'e. Bakka inni itti nu jaallatu. Bakka inni itti nu mararsiifatu. Yeroo nu ilaalu bakka inni itti Yesuusin argu. Yeroo hundumaa Yesuusin nu ilaala. Bakka inni itti nuuf dhiphatu. Ammallee wayee keenyaaf intersection kan inni godhu. Bakka inni itti wayee keenyaaf falmu. Bakka inni itti akka nuun gatamnu hin barbaanne. Iddootti ilmi isaa du'e. Iddoo itti Yesuus aarsaa ta'e. Iddoo itti Waaqayyoo ofii isaa du'e. Iddootti ofii isaatii du'e Waaqayyoo hin jibbu. Namni isuma fooniyyuu iddootti lammii isaa du'e dhaqee ilaala. Waaqayyoo iddootti ofii isaatii du'e irraanfachuu hin danda'u. Iddootti ofii isaatii aarsaa of godhe irraanfachuu hin danda'u. Namni lafa namni itti aarsaa ta'e dhaqee siidaa dhaaba. Hin yaadata. Waaqayyoo amma guyyaan biyyi lafaa dhumu mootummaan ayyaanaa kun amma xumuramutti. Amma Yesuus deebi'ee dhufutti fannoo sana yaadata. Fannoon garuu kiristaanotaaf bu'aansaa waan tokkittiidha. Waatti rarraafachuudha. Waatti rarraafanna. Waa irra kaa'anna. Kanaaf Phaawulos warra Galaatiyaa boqonnaa 5 akkas jedhe nuuni achirra kaa'anneerra jedhe. Amala keessan isa rakkisu. Jireenya keenya san nu gidirsu. Eenyummaa keenya san nu dhiphisu sana fannoorra keenyaan namatti hin ulfaatu. Achirra kaa'adhaa. Duukaan rakkatinaati. Achirra kaa'adhaa. Sababiin isaa gooftaan jaallateera. Fannoo mallattoo fayyinaa godhee fudhateera Waaqayyo. God is way of salvation. Karaa inni ittiin fayyisuudha. Karaa inni ittiin ilaaluudha. Nama achirra kaa'e sana hin gargaara. Seera lakkoofsaa keessatti yeroo ilaaltan biroonzii sanarraati sibiila sanarraati warri boficha laalan hin fayyani. Akkuma kana warri fannoo Yesuus irraa ba'aa isaanii kaa'atan hin fayyu. Fannoo irra ba'aa keessan kaa'adhaa. Inni mallattoo fayyinaa kan namaaf Waaqayyoo gidduuti. Fannoon keenya kun akka yeroo hundumaa irra deddeebinee dubbannu Waaqayyoof nama, namaaf nama, Waaqayyoof uumamaa, namaaf uumama walitti fide. Redemption isa inni sana fide. Walitti nu dabale. Karaa fayyina keenyaati. Ergaa wangeelaa fannoo ala hin jiru. Wangeelli asuma yoon dubbadde wangeelli wangeela badhaadhummaa qofa miti. Wangeela fannootis. Wangeelli wangeela ittiin sooroman qofa miti uummata koo. Wangeela ittiin ba'aa baatanidhas. Goomina. Wangeelli Yesuusin sooromsas inni yoomsas. Gatis nama baasa, gatis nama baasisa. Wangeelli wangeela fannooti. Waldaan waa'ee fannoo Yesuus lallabdi. Nuni ofii keenya miti jedhe Phaawulos warra Qorontosiin. Dubbii dachaa qabdi dubbittiin nu ofii keenya miti. Yesuus Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Ayyeroon gara keessan dhufe immoo akka fannifamuu Yesuus Kiristoos irratti beekamuun godhe malee ofii koo miti jedhe. Warra obbeessuu barbaadan lallaba biraa lallabantu jira waldaa Qorontosiin. Waan biraa warra jedhantu jira. Ayyeroon dhufeeyyuu waan ogummaa isinitti dubbachuu hin barbaanne gad of deebiseen waa'ee fannoo Kiristoos akka beektaniif isin barsiisuu barbaade.